kabajamtoota fi hordoftoota jaalatamtoota sukkaaree tub zarra jirtu bakka jirtanitti nageenyatti haa ta'u irraa maddite isin hageettu isiniin jedha. Warroonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taata YouTube kiyya subscribe like gochuudhaan maatiin haftaan isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan bagina kan dhufsanii welcome isiniin jedha. Ijoollee Oromoo waan dubbadhus akkattiin dubbadhus akkattiin ibsadhus hin beeku. Hundi keessaanu hundi kenna baga gammannee baga gammaddanii isiniin jechuu barbaada. Gammachuu keenya kana Waaqayyo gammachuu dhugaa nu haa godhu. Akkanumatti akkuma fuula ifaan nu agarsiise kana Waaqayyo immoo fuuldura keenya ifa haa godhu. Fuuldura keenya haa ibsu jechuu barbaada. Gammachuun kana caales hin jiru. Ani erga dhaladhee yookaan erga uumamee dachee tana irratti of beekee gammachuu akka guyyaa kaleessaa gammadee hin beeku. Gammachuu akka yeroo hidhamtoonni siyaasaa yookaan Jawaar Mohammadii Baqqalaa Garbaa hidhamtoonni siyaasaa kun hundi mana hidhaatii bahan gammachuun guyyaa kaleessaa yookaan guyyaa yeroo sana dhagahu gammadee yoomiyyuu gammadee hin argine. Gara fuuldurattis nan gammada jedhee hin beeku. Garuu immoo Rabbitu beeka. Baga gammaddanii hundi keenya iyyuu baga gammanne baga gammachuu argine. Kan jirus baga nuu bahee kan du'eef immoo gumaa isaanii ni baha jennee yaanna. Gumaa isaanii ni baasna jennee yaanna. Akkam jedhee kan ibsadhu beeku gammachuu guddaa nutti dhagahame. Uummata Oromoo kan biyya keessaaf kan biyya alaa warri jawwee qeerroon qarreen warri sabaaf sagalee ta'aa turtan baga gammaddan. Walumaanuu baga gammanne baga Waaqayyoon guyyaa gammachuu kana nu agarsiise. Akkanumatti gammachuudhaan warra biyya keessas warra biyya alaas wal agarsiisu. Warra biyya namaattis dhiphattee rakkannee sabaaf sagalee ta'aa yookaan sabaaf iyyaa saba cinaa dhaabachaa sabaaf dubbachaa jirrus immoo Waaqayyo akkanumatti nu illee gara biyya abbaa keenyatti yookaan dachee biyya abbaa keenyatti yookaan gara Oromiyaatti nuti illee nagaan nu galchee tooni akkuma miidiyaadhaan yookaan sooshaal miidiyaa irratti agarru kana Waaqayyo ija hayyoota keenyaa ijaan nu agarsiisee waliin nu gahee gammachuu biyya namaa yookaan biyya irratti enne ibsanne kana akka Oromiyaa teenya Oromiyaa jiitu irratti gallee tooni ibsannee tooni wal geenyee tooni gammachuun tokkummaa ijaarrannee tooni Oromoon gammadu abdii qaba. Hundillee Waaqayyo naqa biyya abbaa keenyatti nu haa galchu. Gammachuun akka guyyaa kaleessaa yookaan akka guyyaa har'aa hin jirtu yoomiyyuu anaaf akka kiyyaatti hedduun gammade. Akkana deemsachuu hin danda'u. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee namatti tolas. Baay'ee nama gammachiisas. Baay'ee. Ana jireenya biyya ormaa natti ulfaattee jirti yookaan na dabbastee jirti garuu haalli viidiyoo ittiin hojjedhuu fi haalli yuutuubii dalaguu barbaadu naaf mijatee hin jiru. Garuu immoo gammachuu natti dhagahame kana anillee hordoftoota kiyyaa qooda jedheetiin dhufe malee viidiyoo dalaguutti jiru ture. Garuu immoo gammachuu kiyya kophaa gammaduu irra uummata kiyya uummata Oromoo uummata qaalii kana wajjin gammada jedheetiin dhufee jechuudha. Wanti baay'ee nama gaddisiisu Jawaar Mohammadii fi yookaan hidhamtoonni siyaasaa baanan ijoollee Suudi Arabiyaa ijoolleen mana hidhaa Suudi Arabiyaa jiran viidiyoo isaa waraabanii fi akkatti gammadanii fi akkatti haamileen isaanii ol deebite hundi keenya agarree jirra. Waaqayyo akkuma hidhamtoota siyaasaa illee hidhaarraa nu baase yookaan harka diinatii baase kana ijoollee Suudi Arabiyaa jirturre ijoollee akkasitti hidhamtoonni bahan jennaan gammadanii sirbanii osoo ofiifuu harka namaa jiran osoo ofiifuu harka diinaa jiran akkasitti gammadanii tooni gammachuu isaanii ibsatanii tooni bakka waa hundi calaqqisiifatan kana Waaqayyo isaanillee nagahan gara maatii isaanii yookaan gara biyya isaaniitti isaan haa galchuu jedha. Gammachuu kiyya immoo akka ittiin ibsadhu hin beeku. Hedduu takkan gammade hedduu takka nama gammachiisa. Baay'ee namatti tola. Kan jirullee akkanumatti ni baha. Kan du'e yookaan kan lubbuun darbes haganuma hoomati miti. Garuu immoo baay'ee namatti tola. Ani akka kiyyaatti garuu hedduu takkan gammade garuu immoo akkuma hidhamtoota siyaasaa gammanne kana akkuma bahuu isaanii gammanne kana akkuma isaan harka namaatii yookaan harka diinaatii bahuu isaanii gammanne kana
waaqayyo immoo bira ta'ee rabbiin isaan faana jiraatee hamaa isaan irraa qabee akkanumatti akkuma injifannoon finne kana akkuma dhiiga ilmaan oromootiin qabsoon dhufe kana qabsoo kana tokkummaadhaan akkanumatti yoo itti deemne ta'e yoo harka wal qabanne ta'e ni injifanna. Injifannoon tokko kana yaa xiqqaatus yaa guddatus injifannoon tokko kana. Mootummaan kun yookaan yakka isaan godhaniif miti kan hidhe, yakka isaanii xumuratanis miti kan baase, sodaadhaaf hidhes sodaadhaaf baases, itti fakkaate hidhe amma immoo sodaatee baasee jechuudha. Kanaafiyyuu kan hidhame sammanuma ba'a. Akkuma yeroo jalqabaatiif jedhamu hidhaan qorsuma dhiirati jedhan sirriidha. Hidhaaf shintibeetiin tokko jedhan, shintibeetis fayyadamaniitu bahan, hidhaas immoo guyyaa sana eeggataniitu bahanii jechuudha. Kanaafiyyuu baga rabbiin hayyoota kenna mana hidhaatii harka diinaatii nu baase akkanumatti haaluma kanaan injifannoon keenya haaluma kanaan itti fufeetooni Oromoon tokko taanee kan biyya keessaa kan biyya alaa saba keenyaaf haa falmannu, saba keenyaaf haa dhaabbannu isiniin jedha. Baga gammanne baga gammaddanii haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.